Obbo Tasfaayee daa'ima kee fi si kan rasaasa rukutamee jiru wanti kun ta'in kun yeroo kamii kan inni ta'e eessatti? Kan inni ta'e nuyi kan inni kaanee aanaa gidaamii bakka jedhamu kaanee isa booddee makiinaa dhuunfaatiin najjoodhaa ka'ee utuun gara Naqamtee dhaqaa turu abbaa seenaa irratti raayyaa ittisa biyyaatiin makiinaa uummataa keessatti na rukutan. Yeroo na rukutanittis makiinaan kun gommaa isaas nus rukutanii akka meetirii 50 erga fiigee booddee makiinaan dhaabbachuu didee erga meetirii 50 fiigee booddee dhaabbannaan oraaliidhaan fiigaa dhufanii xiyyitii baay'ee tokkosanii dhufanii achi keessaa makiinaa keessaa gannu fuudhan. Isa booddee isinii shaneedha miti naan shanee miti nu nama nagaadha kunoo mattaaqiyaa qabna shanyii qabna ijoollee xixinnoon baadhee jiraan jedhee nama mattaaqiyaa fuudheen harkaa fuudhee cicciree gate. Isa booddee ammoo kanaani mataa koo iddoo lama na dha'anii na baqassan. Miilla immoo xiyyiitiidhaan na rukutanii keessa na ba'ee dhiigii koo dhangala'aa jira. Isuma miilli koo rukutamee dhiigii koo dhangala'aa jiru na rukutanii mataa iddoo lama na rukutanii hin dhangala'ee isa booddee ammas sadafii qawweetiin qooma kana dudda kana na dha'a baalii koo fuudhee lafatti kit godhee daake mattaaqiyaa fuudheen harkaa cire. Mucaan kun rukutamee jira. Yeroo inni mucaan yoo isaan na rukutan mucaan kun inni iyyaa kana booddee makiinaa keessa gan lafatti na gotote gaana kololee min na ragoona soostachoon caaka gottitoona cira soodhe gaana ka jiru gaasa na gototu dhaafi tokko qoma harka koo qabee gara caakkaatti na gototu ka'u isa booddee mucaan kun ishe anas ajjeeftanii anas miilli koo natti hin jiru abbaa koo siin ajjeeftu jedhee miilla isaa gaafanni akka godhe miilla itti hin jiru gaana ka godhu too bakka lelijuu maal qollataa too bakka booddee ammoo kanaan dhiisanii ka'ii naan jedhan oraalii fidanii dhaabatu. Gaafa amma daa'ima lama qabattee deemtu gidaamiirraadha kan inni gara Naqamtee dhimmaan biraa qabda. Naqamtee dhimmuma ijoollee kananii samarii gannaa oolmaa daa'immanii akka isaan baratanii fi ganna kana ji'a lama barsiisuu naan jennaan fira bira kaa'ee barsiifachuudhaaf fida. Yeroo daa'imni kun daa'ima kanatti itti siqaniitu kan rukutanii jettee jirta. Yeroo kana rukuttaa wayii jira qaama biraa wajjin warra rukutaa turan moo lafuma kaaniitu kan isaanii rasaasa roobsaa turan uummatatti. Lafuma kaanii bukkee madaabatee gommaadhuma rukutee isa booddee nuttis tokko kana booddee ka'inaan jedhee dhufee maal akkamittiin kaa miilloo natti hin jiru mucaan kosoo natti hin jiru mucaa baadheen jira ofii kosoo miilli natti hin jiru jedhee naatiin taras sadeetu ammas mangaagaa keessa dhiittaa natti kenna. Achuma tokko achuma waraanaan dhaabataa qawwee natti qabee maaloo dhala namaa miti ati mucaa kan harkaa fuudhi maaloo jedhee achuma mucaa dhiiguma jen akka ittiin ammaareen harkaa fuudhee booddee ka'inaan jedhan makiinaa qaqqabadeen oraalii bira gahe miilla tokkoon gaafa ga'u anoo danda'ee oraalii yaabuu tamiin godhaan jedhe udduu koollaa fuudhiin jedhe chumaan moo koollaa fuudhee irratti na darbate chumaan beenchii fidanii kaa'anii beenchii isaarra taa'inaan jedhan nan taa'ee mucaa fidanii natti kennan nan baadhe kilaashii fidanii natti hirkisan. Sabooddee footoo ansaabbatu bakka. Akkati waraana bilisummaa Oromoo fakkaattuuf immoo maali ergamni isaan kana godhaniif? Waraana shaneeti kan jedhu naanitoo mucaas fidee akkamattiin baadhaa kilaashii fidee natti maali qaamni shanee jedhamu kun waan haaraadha waan qobaatti qindaa'ee sochii taasisutu jira naannoo keessa. Wanti tokko hin jiru. Humni shaneedha ani jedhee ba'ee uummata kana dararaa jiru jira. Hin agarre. Nageenya isaanii. Tolemi obbo Tasfaayee kanan si gaafadhu yeroo sochii taasistu ati daa'ima keessiifanii fi kakuu wajjini uummanni illee jiru jettee jirta konkolaataa keessa. Konkolaataa mana nagaatii akkuma koo shofeerii biraddaati namni tokko birrii 150 kaffalee keessa jira. Kana haala na Ibrahim jiru Naqamtee matti galaa jiru makiinichi. Nummoo nama sadee mucaa ijoollee makana lamaanii fi nama sana nama jaaduwaadha. Isa booddee gaafa isaan qawwee kana nuti tokkosanii jarri lubbuudha waan ta'eef achuma matreeziinis tokko jira oraaliinis fiigaa itti automaatikii mattumaa jira waan ta'eef jarri gabbii nama keessaa ba'anii matuu balixan harkuma duwwaadha nama dhuunfaadha birrii 150 kaffalee shaanxaa tokkittii baata mucichi magganaanyaadhaan maal jedhaani oneegii nama afurtu as keessa ture shanee nama afurtu keessa ture afur keessaa sadii irru kutaman ta'ee
hin rukutamne ta'e hin beeknu gabbina keessa baanii hin dhabne tokko garuu rukunnee qabne irraa jedheetu akka ittiin maganaanyaa godhe. Fuudhanii gara dhidheessa masalxanyaatti na geessan. Mana hidhaatti isa booddee nu geessanii sirima keenya ijoollee lachuu wajjin haqanii nu hidhanii mana hidhaa keessatti haqanii mana qorichaa lafa xaabiyaa isaanii sanatti na geessanii lafa na raffisanii mucaas lafuma raffisanii isa booddee hakiimootii dhufanii tajaajila jalqabaa faashaa maaniidhaniif mucaadha. Mucaan gaafa faashaadhaan hidhanii du'uu ka'e. Ittamaateen iyyee lubbuun game achuma hakiimii warma dedeemee halkan sana nu gaafatuuni maali mucaan na jalaa du'eera maaloo baay'ee bu'aa jira wanti isin qayyartaniif hin jiru qorichiin jedheen achuma dhufanii nuyi amma hakiimii keenya gooneerraa fi qo'ime koreedhaan mari'annaadhanii mari'atanii gara rifeeraal hospitaaliitti dabarsinaadha. Ishiin jedheen ammuma kana dhufanii wayyaan narra hin jiru. Wayyaan irraa baafatanii. Wayyaa gaafa jettu uffattee baate. Surree poosnatti baasanii natti baafatanii gatan. Isaantu jechuudha. Shurraabii tokkoo fi paantii tokko ittiin natti jira. Shaanxaa koos hin fudhatan. Wayyaa ijoollee kana fayyaasaa fudhatanii mucaan immoo tiishartii tokkoof jaakeetii tokko keessaa jaakeeticha yeroo sanatti baadheeman ittiin jiraatu jaakeeticha immoo fuudhanii abiddatti qabsiisan. Uffata daa'imaa moo? Mucaa rukutamee kana jaakeettii isaa achumatti guban abiddaan makiinaa isaa biratti. Isa booddee achi fuudhanii mucaa referaal hospitaaleetti gara hospitaala Naqamteetti gaafa fidanii Naqamteedhaa tajaajiluu hin dandeenye hiddi citeeraa lafeen itti dhumeera wanti hundumtuu tajaajiluu hin dandeenye gara Xiquur Ambassaatti dabarsaa. Dhiifama haasaa kee addaan kutuu hin ta'iniiti yeroo hospitaalatti daa'ima kee kana erganii ati rukutamtee jirta rasaasaanii rasaasaan eegga rukutamtee siif yaaliin taasifamee jira moo achuma kaampii waraanaa keessa turte? Kaampii waraanaa keessatti anan na dhiisanii maaliif mucaa kooti hojii maaliif gargar na baaftu mucaan koo son du'aan jedheen achuma yoo waan feete ati godinarraa ganaa dhufanii si ilaalu waan ta'eef ati deemuu hin dandeessu mucaan kee adeemu namatti laattottu qopheeffadhu naan jedha maaliin itti laattadhaa silkii ofuu ta'in harkaa caccabsitanii firoo Naqamteedhaa hin qabu eeyootti laattadhaan jedheen gaan jedhu yoo mucaan koo naaf fayyu jette nama himadhu naan jedhan achumaan silkii yoo qaaliidhaan hin beeku attaman godhaan jedheen mee haadiima silkii tokko barbaadadhaan akkuma tasaa silkii mucaa tokko addana naqan itti hime duwwaa 917 jedhemanii zim jedhema gaan akka jedhuuni mucichin kaase gaafa kaasu mucaasee boleettii kootisee Naqamteedha mana barumsaa barattutti dawwale gaafa ni dawwalu aqeetii mucaan tasfaayinis rukutamee jira. Kakuunis rukutamee jiraati. Aqeetti referaal hospitaalii biratti eegeen referaal hospitaalii bira sa'a 8 naqanii gaazaan eeganii hin dhufan. Ambulaansii gaa dhufanii naabsisee fuudhanii gara hospitaala Naqamteetti dabarsan. Gaafa geessaniidhanii hospitaalli nuyi hin dandeenyu ammaaf garuu sin tajaajilanii amma aqeemii isaanii tajaajilanii ganama fudhadhaa darbaa jennaan ambulaansii daganaa birriidhaanii qaxaranii gatii nadaajii kaffaltu jedhanii fuudhanii gara Addis Ababaatti. Yeroo daa'ima kana fidanii maatiitti kennan kan obboleettii keetti kennani maaltu ta'e mucaan kun konkolaataatu ittiin kufe moo maaltu ta'e jedhaniitu kan isaan itti kennan? Shiftaatu cuubeedhaan waraanee. Mucaadhuma rasaasaa rukutamee jiru kana. Shiftaatu cuubeedhaan waraanee jedhanii sobanii akka jedhanii itti kennan. Godinni ati irraati kaate kuni kan isaan dhufee si ilaala jedhan gidaamiidha. Godinni kun egaa isa booddee anaan maalla godhanii na dhabamsiisan. Akkan hin jirre waan na godhanii fi namoonni firrii isheenis maatiinis dhaqanii kumaandii poostiitti iyyatan. Gaafa kumaandii poostii waradaatti gaafa iyyatanii kumaandii poostiin namni kuni nama nagaadha. Nama daldalee jiraatudha. Nama siyaasa kamirraa bilisa waan ta'eef namni kun qaamii qabdanii jirtan kuni akka yoo isin gadhiistan kan hin mormine ta'uu keenya isin beeksifnaa jedhanii xalaa kana barreessanii gara raayyaa ittisa biyyaa abbaa seenaatti ergan jechuudha. Isa booda raayyaan ittisa biyyaa dhidheessaa kuni kana ilaaleetu mana hidhaa keessaa san rukutamee jiru kana nagadhiise. Maali kun xalayaa achirraati si kenname? Xalayaan kun kan aanaa gidaamii akka nama nagaa ta'e akkan hojii dhuunfaa kooti akkan hojjedhu barreessanii ergan jechuudha. Tole egaa naannoo gidaamii irraati kun siif dhufee jira waraqaan koomaandii poostiin nama nagaadhaa daldalee jiraata kan jedhu jechuudha. Haala kana keessatti yeroo mana yaalaatti daa'ima kee geessanii ambulaansii qabu kan raayyaan ittisa biyyaatti fayyadamu moo maaliin kan isaan geessan? Kan dhidheessaa suni ambulaansii mataa isaatii qaba. Amma Naqamtee duwwaatti ittiin na fideetu isa booddee hospitaalaatti kennee madhiisee sokkenni. Isa booddee ijoolleen namoonni keenya namoonni Naqamtee jiran ijoolleen birrii walitti buusanii matu booddee nuuf kaffalu jedhanii birrii walitti buusanii birrii 7,000 ambulaansii kana kaffalanii
gara naqamtee gara Xiqur Ambassaatti fidan jechuudha. Rukuttaan kun gaafa ta'e fageenyarraa miti jettee jirta. Naannoo nu bukkee dhaabatee nu rukute karaa bukkee dhaabatee. Haa ta'uti nageenyi Gidaamii yookiis bulchaan magaalaa Gidaamii suni ati nama nagaa taatee eegga daldala biyya sanaa taateeti atuu nama uummatas ta'e mootummaas tajaajilaa jiru jechuudha karaa biraa. Sanii fi yakka raayyaan ittisa biyyaa raawwate kanaatiif waan gaafatan qabu. Waan gaafatan tokko hin qaban. Sirraas waan qulqulleeffatan hin qaban. Hamma ammaatti namni karaa mootummaatiin namni na gaafate tokko hin jiru. Isinoo yaalii gootan qabdu. Amma ammaatti reefuu hospitaalaa baanee reefuu of ijaaraa jirra waan ta'eef mucaa kana guyyaa 2 guyyaa 3 hospitaalli nu waama. Eessatti kan itti yaalchisaanii turte? Xiqur Ambassaa. Ogeessonni fayyaa mucaan kun haala inni itti ka'ee adeemu jira jedhanii waan siif himan qabu haala qarshii wal qabatee ofii keetiin kan itti baastee yaalchisaa turte jechuudha. Gara biyya biraatti erguun hin danda'ama ture. Hamma ammaatti tajaajila mataa keenyaatiin qarshii mataa keenyaatiin baasaa jirra. Qarshii mataa keenyaatiin gargaaraa jirra. Karaa mootummaas karaa waayis dhaaba biraa dantirii biraas namni nu gargaara hin jiru. Amma ammaatti wanti nu godhames hin jiru. Mucaan immoo amma ammaatti baannee hojii rakkannaa. Miilli sila artifishaaliin biyya alaatiin dhufaa iddoo garaagaraatiin hojjetamaaf nu hin jiru. Amma ammaatti wanti nu inti jedhin jiru. Gatiin isaa guddaadha moo maaliif tuun goone? Reefuma fayyaa jirasi Phaawulosiin gaafa dhannee gaafannu intiniin al tokko miilli isaa al tokko kan ji'a 3 yookaan kan ji'a 6 guddi amma qayyarama waan ta'eef birii 14,300 nu jedhan. Al tokkitti kan itti ka'amu. Al tokko itti ka'amee 14,300 ji'a 3 ji'a 6 geeddaramaa deema. Amma waggaa 18tti kaffaltii kanaan kaffalaa deemtu. Standeebiyaa tolee egaa ana as birattillee kan argamtu harmee kakuuti. Harmeen kakuu yeroo mucaan kee rukutamuu yookiis abbaan manaa keellee birumatti kan rukutame eenyu kan sitti mee wanta kana? Galatooma jalqabaa kan isaanii ka'anii deemanii aanaa Gidaamii ganda Burii jedhamu keessa nageenyaan deeman. Hojii kan inni deemee fi ijoollee kana lamman isaanii qabateeti. Nama nagaadhaa daandii irra deemuutti jira. Sanbata guddaa ganama mana biraa ka'an gaafa guyyaa 2 jechuudha. Gaafa guyyaa 2 ji'a 9ffaa. Gaafa guyyaa 2 na biraa ka'anii kan inni manaa ka'ee ijoollee kana mana barumsaatti geessuudhaaf. Ijoollee kana mana barumsaatti geessuudhaafitu manaa ka'ee deeme. Makiinaa kukkutaadhaan deeme. Makiinaa kukkutaadhaan deeme. Barumsaa jalqabaa fi reefuudhuma galchuudhaaf barumsa gaarii barsiisna ijoollee kana jenneetu karoora baasne. Gaafa karoora baasnu ijoollee kana adaadaan ijoollee kana Naqamtee irraa baratu. Isaan bukkee keenya barsiisna jennee manni barnootaa sun immoo ganna ji'a 2 barsiisa. Yeroon sun yeroo ijoolleen kun itti galmaa'an ture. Ji'a 2 eegii barsiisee fulbaanatti fufee fudhata. Kanaafidha kan inni deemaa jiru. Utuu deemaa jiru najjoo ga'e gaafa najjoo ga'ullee anillee silkii dawwalee fi nagaadhaa jedheen gaafadhe nagaadhaa amma najjoodhaa kaanee makiinaa Naqamtee arganne naan jedhanii utuu deemaa jiranii naanna'aa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 40 irratti nan bilbileef amma nagaadhaa naan jedhanii yeroo sanaa ka'ee 11 fi daqiiqaa 40 irraa ka'ee silkiin na didee achii olini adaadaa ijoollee kanaatti hin bilbile kaaneerra naan jedhanii gimbii dabarreerra naan jedhanii amma ammaatti garuu silkiin na didee ittiseen utuun cannaqamuu utuun silkii dawwaluu silkiin na didee kan isaa hojjechuu didee utuun cannaqamuun sa'aatii 3 daqiiqaa 40 ga'e halkan keessa 3 daqiiqaa 40 gaafan ga'u naannoo keenya iddoo keenya niitoorkiin hin badi gaafa niitoorkiin badu hin bari'e lafti gaafa lafi bari'u sa'aatii tokko keessan silkii bilbile amma silkiin kan isaa naddi kana daadaa ijoollee kanaa gaafan bilbilu nagaadhaa naan jettee na dhossite wanti ta'eera daqiiqaa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 40 irratti ta'edha kan isaan rukutaman abbaa seenaa keessatti immoo rukutaman iseen isa hunduma isaan dhossite nagaadhaa naan jette takka turanii haalichi ana dhossanii bilbilamee rafiratti sa'aatii 2 walakkaa irratti an dhaga'e dafinoo yookiin wiixata gaafan sa'aatii 2 walakkaa irratti dhaga'u konkolaataatti ittiin galagalee naan jedhan lubbuudhaan jiru ennaan lubbuudhaan jiru naan jedhan ishi mucaa kanatti naa kennaa nan dubbisaa ennaan mucaan hospitaala Naqamtee rifeeraalii galeera achiin attaasa'ee nama dhukkubuun fakkaatu waaqayyo baay'ee gargaare. Amanuu dadhabeen ijoollee namaa na dubbisiisaniin se'ee battala sanatti
Gidduuma kanaanii bakka akkan ta'e wallaalee firoota waamadheen makiinaa kontoraata birrii 8,000 fudhadheen achi aanaa keenyarraa amma laqamteetti dhufe laqamtee gaafa ga'uuf jennu gimbiirra geenyu nu dabarsuu didan kellaadha. Gaafa nu dabarsuu didanii gimbiirra bullee. Gimbiidhumarra bulleen sa'aatii 12 fi walakkaa keessan seenaa isaanii nan dhaga'e mucaan itti ammaannaan Xiqur Ambassaatti dabarsine. Amma gaa akka raayyaan ittisa biyyaa rukute nan dhaga'e. Nan dhaga'e inni hidhamee jira. Rukutameera hidhamee jira. Hidhamee jiraa fi du'aan isaayyuu hin baramne. Siifanii fi tasfaayeen jiru ta'e hin du'an ta'e hin beennu garuu raayyaa ittisa biyyaa biratti jiru. Jiraachuun immoo jiru jedhameera. Tolee isa booddee mucaan immoo Xiqur Ambassaa itti ammaannaan darbeeraa jedhan. Hin qaqqabne mucaa koo. Laqamteetti hin qaqqaba jedhee isa yaade hin qaqqabne. Facaasaa ganama yookiin kiftata ganama gaafanii ka'u ammaaf ammatti naan jedhan dookterooti Xiqur Ambassaarraa ijoolleetti himanii ammaaf ammatti dafii nu qaqqabii mucaan miidhamuufi. Isa hin argine egaa mucaan miidhamuufi. Amma baqa ujummoon dhiigaa aartariin citeera. Miilli irraa citeera miilli garri gadi irra hin jiru. Meeshaa guddaadhaan dhaame mucaanii yaaluu hin dandeenyu. Obbo Wasiila mucaa kanaatii wajjiniin dabarree dhufne makiinaa kukkutaadhaan dhufne. Amma laqamteetti 8,000 fudhannee dhufne. Achii kaanee sababa maallaqa hin qabnee fi makiinaa amma kukkuttiidhaan dhufne sa'aatii 11 walakkaa irratti Xiqur Ambassaa ga'e. Gaafa Xiqur Ambassaa dhufee ga'u mucaan onneen isaa dadhabeera rukuttaa dadhabeera ija duwwaatu na ilaa ija isaa duwwaatu ilaala. Dooktereetii yaa'anii dhufanii lubbuu mucaa keetii si oolchinaa naan jedhan. Lubbuu mucaa keetii oolchattaan naan akkamitti mucaa irraa miilla kuttu mucaa irraa miilla nu miti kan kutee. Mucaa irraa miilla nu miti kan kutee irra hin jiru. Miilli mucaa keetii irra hin jiru. Amma lubbuu mucaa keetii oolchinaa. Ani immoo mucaa kanaa baay'een jaalladha. Mucaan kuni mucaan waggaa 10 argadheedha. Ijoollee lama yoon qabaadhe mucaa kana waggaa 10 argadhe dhabeen argadhe. Mucaa kana jechuun nuyiif maatii keenyaaf agartuu ija keenyaa jechuudha. Baay'een gaddee baay'ee natti dhaga'ame egaa murtii tokkoon murteesse lubbuun naafa jiraatu lubbuun naa jiraachuunsaa naga'a lubbuun naafa jiraatu. Miilli daa'ima kanaa yoo irraa miidhameeyyuu lafa sila waaqayyoo mucaa kana ittiin ga'uuf karoorse sababii miilla kanaatii fi daa'imni kun hin hankaaku bor daa'imni kun nama guddaa ta'a. Nama guddaa ta'een sammuu koo amansiise lubbuun isaa naafa jiraatu. Jedheeni gocha hamma kana irratti ta'e waaqayyo immoo hambaa godhee harka irratti hambaa naa hambise jedheen sammuu koo amansiise. Haala kana hundumaa keessatti inni guyyaa 3 achitti hidhame. Eegii guyyaa 3 hidhame booddee wasiillisa obboleessa abbaa isaatii dhaqanii aanaa keenyarraa xalayyaa ammaa kana kumaandii poostiin barreessanii fidan. Eegii fidanii jedhanii itti agarsiisaniitu kan inni mooraa sana keessaa gallakkifame. Eegii mooraa sana keessaa gallakkifame immoo naannoo rifeeraalii laqamteetti geessan. Rifeeraalii laqamteetti isa yaaluufis gaafa geessani inni rasaasii 2 yookiin xiyyitiin 2 miilla isaa keessa idda 2 kutee ba'eera. Deebi'ee rukutameera. Madaa'ee mataan isaa rukutameera. Reebameera. Gocha dhala namaa irratti hin taanetu irratti godhame isarrattis. Gocha eenyu irratti dhala namaa irratti hin taanetu irratti godhame. Gochi irratti godhame kun immoo sababisaa sababii Oromoo ta'eef irratti godhame malee yakka tokko godhee miti. Yakka tokko godhee miti. Aanaan beeku, godinni beeku, gandi beeku, nama nagaadha, nama hojjetatee buluudha. Hawaasa keessatti nama jaallatamaadha. Nama haasaan isaa fudhatama qabu. Nama guyyaa tokkollee qaama mootummaatiin yookiin naannoodhaan yakka tokko godhee nama mana seeraatti mana dabaatti dhiyaatee hin beeknedha namni kun. Abbaan warraa koo kun jechuudha. Sababii nuyi Oromoo taaneef dhala keenyarraa miilli citee sababii nuyi Oromoo taaneef qe'ee keenyarraa buqqaane sababii nuyi Oromoo taaneef har'allee gaaffiin tokko miidhama amma kana nurra ta'e irratti eenyu qaami kamillee gaaffii kam tokko nu gaafate hin jiru qaama mootummaarra. Nuun ibsu. Oromummaadha. Sababii Oromoo taaneef. Shaneedha jedha nama abbaa manaa kootiin. Shanee ma waan jedhamu jecha kana hin beeknu. Shanee kana hin beeknu isaanumarraa dhageenya hin beeknu nuyi. Hin beeknu. Tole mee harmee siifan egaa nullee asuma jirraa uummanni cufa Oromiyaa irraati nu daawwatullee kanuma dhimma kana baruudhaa fi gurra isaanii as qabanii jiran jechuudha. Mee naannoo lixa Oromiyaa kanarratti ajjechaanii hidhaanii akkuma itti fufetti jira. Amma
qaamni hidhatee uummata kana dararee uummata kana ajjeesaa jiru jira. Qaama amma daa'ima kanarra kan geessise raayyaa ittisa biyyaati, qaama mootummaati. Mee qaamni hidhatee sochii godhee uummata kana dararee akkanuma daa'ima akkasii rukutee ajjeesu jira. Nuyi qaama hidhatee socho'u raayyaa ittisa biyyaati alai hin argine. Uummati in hidhama, in dararamas. Kan dararu maqaadhuma anamasiin jedheeni shanee qallabdee shaneedhaaf kana goote, shanee karaa dabarsite, akkas goote, sana goote jechuudhaani waanuma qabatamaa hin taaneeni uummati dararamaa jira. Nuyi nama nagaadha. Hojjennee bulla, aanaan nu beeka, gandi nu beeka. Hojii hojjennee bulluufillee dirqama mootummaarraa waan nurraa eegamu gibira jechuudha. Hin kaffallannu. Amma kanatti miidhaan kan nurra ga'e wanta tokkotu nu hin qabaatinidha. Diimokiraasii wanti jedhu tokko wanta hojiirra oolan jiru. Wallaggi lixaa kumaandii poostiidhaan bulaa jiru. Saa'itiin 11 taanaan eenyume bakkee keessatti hin argamu. 11, 12 dabarta taanaan bakkee keessatti argamnaan hin reebamta. Sireebuu birriin sirka jira taanaan birriillee sirkaa fuudhuu fi qarshiillee qonnaan bulaadha achi keessa baay'inaan kan jiru horiin bannaan namni akka horii isaa galchatu hin qabu. Qonnaan qotataa hin jiru, qotamaa hin jiru. Lafa qonna isaatii uummata akka itti dhaqu hin qabu. Sababa dhaquu raayyaan ittisa biyyaa kuni garmalee achi buufateef malee uummanni qotatee nyaachuu. Qotatee nyaachuu misooma hojjetachuu hin danda'a. Duris qonnaan bulaadha qotee nyaatee bula uummati keenya. Har'a garuu sababii waan nyaatu qonna gaafa dhaqu laaqana fudhatee deema. Laaqana kana gaafa fudhatee bahu abaa'oo shaniif geessitaa jedhamaan. Lafa buna isaatii akka itti dhaqu hin qabu. Lafa qonna isaatii akka itti dhaqu hin qabu. Isa kanallee wallaggi lixaa baay'ee miidhamaa jiru. Yeroo baay'ee haadhaa fi daa'ima dubaraatu wal biratti gudeedama. Dubartoonni illee gudeedamaa jiru jedha. Kun dhuguma waanuma ta'ee achitti mul'achaa jirudha. Haqaa kun. Gochi kun jira. Ijoolleen durbaa nagaan ba'anii nagaan galuu hin danda'an. Mirga guutuu hin qaban. Gochi kun immoo gocha baay'ee Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Akkasitti haasa'uun isaallee namatti hin tolu. Garuu waan suukanneessaadha wanti amma ta'aa jiru achirratti. Isa kanaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kanallee jirullee kana utuu irratti hojjetanii wallagga lixaaf utuu ilaalchi godhame, utuu ilaalame baay'ee bareedaadha. Gochi nurratti ta'e kun nu duwwaa irratti ta'aa jiru. Warra kaan mana keessaa gadi fuudhanii ajjeesaa jiru. Warra kaanii qabeenyaa isaanii saamaa jiru. Silaa yeroo Oromoon amma biyya bulchaa jiru kanatti mirga guutuu kan argatu, kan nagaan bahee nagaan galu, kan barattootillee nagaan baratanii nagaan mana isaaniitti galanii amma kun hundumtuu hin jiru. Miidhaa, dararama isa duraa caale wanti ta'aa jiru keessumaa waggaa tokko asitti wanti ta'aa jiru waan gurra namaa suukanneessu. Hin caala. Maaliif hin caala siin jedhee dubartoonni yeroo tokko dubartoonni keenya bishaan deemanii waraabbachuu yeroo isaan itti dhiisanidha. Qoraan deemanii cabsachuu yeroo isaan itti dhiisanidha. Aanaa keenya keessaa abbaa manaatu bishaan dhaqee waraaba. Abbaa manaa qoraan fida. Hin sodaatu. Maaliif mirgi dhiibbittii irratti godhama waan ta'eef hin sodaatu. Mirgi dhala namaa dhiibamaa jira. Kunoo daa'imman isin argitan kunillee daa'ima waggaa 5 fi 7 miilli irraa citeedha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Ana akkasitti taa'ee haasa'uu koo baay'ee waaqayyo na gargaari. Mucaan kun borii gochi kun utuu hin jiru ta'ee mucaa kanarra miidhaan ga'u hin jiru. Qaamii akkasittiin nama miidhu kun utuu hin jiru ta'ee. Isa kanaaf ani wanti hin jedhu dhaamsin dhaamusa jalqabaa mootummaa amma biyya bulchaa jiruuf Dr. Abiy Ahimadiif dhaamsi ani dhaamu adaraa lammummaa adaraa oromummaa gocha daa'ima irratti ta'aa jiru, gocha qeerroo irratti ta'aa jiru, qarree irratti ta'aa jiru, gocha qonnaan bulaa irratti ta'aa jiru, gocha daldalaa irratti ta'aa jiru, ajjechaa ta'uutti jiru argaa jiru jechuudha. Wanti tokko wanti dhokataan hin jiru. Soba immoo kan jenne kun ija keessaniin kan isin argaa jirtanidha.
Utuu hin haasofsiisu ta'ee nu caalaatti qaamni miidhame baay'een isaanii jira. Nu carraa arganneetu yaada keenya ibsachuutti irra. Isa kanaaf dirmannaa hamma akka dhala namummaatti amma raayyaan ittisa biyyaa mooraa mana barumsaa keessa galee jira. Mooraa hospitaalaa keessa galee jira. Mirgi uummataa hundumtuu dhiibamaadha. Isa kanaafan kanan jedhu. Muummicha ministeeraa amma yeroo ammaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiruun kanan jedhu. Pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin illee kanan jedhu. Raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaadhaan illee dhaamsi dhaamu. Utuu yeroon fudhatin yoo itti dhaga'ameera ta'e utuu yeroon fudhatin kumaandi poostiin utuu kaafamanii mooraatti deebi'anii uummati Oromoo nagaa ta'a. Daa'immiillee nagaan ba'ee nagaan gala. Qeerroon nagaan ba'anii nagaan galu. Qarreen nagaan ba'ee nagaan gala. Qonnaan bulaan nagaan ba'ee nagaan galee hojii isaa hojjetata. Daldalaan nagaan ba'ee daldala isaa daldalateetu misoomallee itti fufa. Nageenyi isaa eegamee fi misoomatti fufa. Misoomni immoo gaafa itti fufamu mootummaadhuma kanaa fi hawaasuma kanaa fi waan guddaadha. An kanan jedhu. Kanan dhaamu dhaamsa kana. Danuun akka jiru kan isheen harmeen siifan illee nuuf himtee jirtu jechuudha. Kanatti aansuudhaan mee egaa sittin deebi'a obbo Tasfaayee mee baasii ammati baaste kun tilmaamaanii mucaa kana yaalchisuudhaaf tilmaamaan hagam ta'a. Kanumaan wal qabatee immoo gaaffii taantee naa deebistu akkan barbaadu maaliin ati kan dhufte gara Naqqamtee irraati raayyaa ittisa biyyaa kanatti tajaajila sii kennee deebisee immoo ofuma keetiin kan itti gara Finfinnee dhufte. Kan inni dhidheessa ittiin galee baaseen irraa fudhanii dhidheessa nagashanii oraalii yeroo ta'u maali makiinaan oraalii noo jira karaa guddaatti na baasaatii naannoo makiinaan dabartutti na baasaatii karaa na cibsa warri makiinaa yoon karadhee na fuudhu rukutameen jira ciiseen miila kootti agarsiisa abbaa feetu na fuudha namni na biran darbu namni garaa naa laafaan jedheen achumaan wanti ittiin si geessu nu hin qabnu yoo fira qabaatte fira keetti dawwaladhu silkii si yamameera reefuu silkiin si yamamee naan jan guyyaa sadaffaa irratti isa booddee waan hin godhu wallaaleen mucaa isa buleettii kootii see kanatti gaafanii itti naa dawwalaa gaa jedheen achumaan gaafa isaa itti naa dawwalanii firumti kan jiru jira kanumti biyya keenya achitti galee birrii 2,500 makiinaa birrii kan isaa kaffalee booddeen harkaa fudhadhee birrii 2,500 abbaa dhidheessaa kaasee hamma Naqamteetti fidee hospitaala Nagashii jechuudha makiinaa nama dhuunfaatiin kontoraata fuudhee malee makiinaa oraaliin yookaan kan mootummaa deeggarsa naa godhes hin qabu utuu dhufanii achi nan fuune isaan achumatti nagatan jechuudha. Kana booddee bayisiin jedhameera yoo baate bayi yoo fira qabaatte itti dawwaladhu naan jedhan ishii gaa edeni gaafa itti naa dawwalamee makiinaan dhufu akkamittiin hin deemaa mattaaqiyaa soon harkaa fuutanii cirtanii karaanoo karaa komaandi poostiiti wanti ittiin deeman hin jiru mattaaqiyaanoo hin ciramee wanta tokko hin qabu shanyii tokko hin qabu nama na rukute kanasoo wanti naa tsaafame soo hin jiru tajaajilin tokko soo naan godhamne gaan jedhuun hakiimootii mari'atanii koreedhaan naqanii bulchiisa sanaan gaafa mari'atanii lolaaf lola gidduutti rukutame neesii barreessinaa hin fudhattaa naan jedhan. Lolaaf lola gidduutti sii jennee sii barreessinaa hin fudhattaa jennanii waaman ittiin karaa ittiin deemu naa barreessaa rakkoon qabu yoo lolaaf lola gidduu jechuu baattanis mootummaa kan na rukute raayyaa ittisa biyyaa akka ta'ee soo isinis beektona beenna dubbiin kun cimaadha. Kanaaf nuyi wanti ni jennu nu gaafachiisa waan ta'eef lolaaf lola gidduutti rukutamte jennaati sii barreessinaan ishii haa ta'u waraqaa ta'ee naa barreessaati nan deemaan jedhe waraqaa bixxaashuma see tarree akka jeshanii kana barreessanii fuudhanii natti kennan isa booddee makiinaan nuftee na fuudhee hospitaala Naqamtee hin gale jechuudha. Hospitaala Naqamtee gaafa hin galu Naqamtee horee hospitaala Naqamtee dhufanii na tajaajilanii hin danda'amu kun asitti hiddii citeeraa lafeen cabeera waan ta'eef gara Xiqur Ambassaatti akka darbuuf rifeeraalii naa tsaafan. Gaasaan naa tsaafanii dhufee makiinaa nama dhuunfaatiin birrii kaffalee namoonni na fuudhanii Xiqur Ambassaa nagashan jechuudha mucaa bira. Xiqur Ambassaatti jeessoon natti kaa'amee 7 ji'a guutuu jeessoodhaan kiraanchii lamaa hin deemaa ture jechuudha. Kiraanchii lamaanii garasii garanaatiin fi jeessoodhaan hin deemaa ture. Ergasii booddeen tajaajiluma argadhee nama dhuunfaan na tajaajilee mana isaa na ciibsee deddeebi'ee na tajaajilee fooyya'ee na kan agarsiise jechuudha. Xinnoo miila kootiin deemee kiraanchiin hirkaa bu'ee jechuudha. Daa'imni kee amma yeroo mana fincaanii deemu maal ofuma keetiin baattee geessitamu haala akkamiirra jiru?
kunoo akkuma isin amma argitanii taraa yoo ana bira jira ta'e anatu baatee mana fincaaniitti geessa. Yoo isee jira ta'e isee baatee mana fincaaniitti geessina. Ofii keenyaan teessifna. Mucaa kaleessa bahee lafa barbaade dhaqu umurii kanatti taphatee hin qubne deemee hin qubne karaatti hambisanii jechuudha. Har'a ofii keenya tajaajila gochaafii jirra jechuudha. Akkuma isin amma gartanidha. Baasiin immoo nuyi baafne walumaa gala akkanii naqamteedha gidaamiidhaatti dhufte birii 8,000 achii kaatee immoo gimbii namoota baay'ee walumaa gala naannoo birii 121ti. Mana dhuunfaatti hin tajaajilameen gara caalu. Xiqur Ambassaa yartuu na cibsanii achii bahiitii mana dhuunfaa dhaqinaan jenna mana dhuunfaatti hin tajaajilame kan saas ta'ee birii 121 baase. Tolee mee egaa ati kan jiraachaa turte akkuma iyyuu waraqaa irratti simame akkuma atis dubbatte daldalaadha suuqii daldalaaf ta'uudha kan itti qabdu. Mee manni jireenyaa keetii fi manni hojii kee kun hojii itti fufee hojjetaa jira? Isee kan inni qabnu anumaaf iseedha kan hojjechaa ture. Iseenis nu tajaajiluudhaaf addana waan dhufteef naannoon keenyas jeeqamee waan jiru mannooriyaa keenya namumatu nuu cufe. Barriin keenya cufamee mannooriyaa keenyattis cufamee ma jira. Suuqiin keenya immoo mi'a keessatti kan dhimne akkumattiin qanii gabaa ijoollee tokko tokko nuu banaa kana haala cufaamatti ta'a jechuudha. Qabeenyi keenya gad deebi'e malee wanti itti dabalaa jirru hin jirru. Ergasiis mana kiraayii kunoo mana kiraayii furannee biyya keenya baqannee buqqaanee mana biyya ormaa keessa jirra. Nyaati keenya manni kiraayii nurratti wanti hundumtuu nurratti galii biraa hin qabnu kan inni ittiin jiraannu anatu socho'ee fida iseen hin gurgurti walii wajjin akka ittiin jiraachaa ture. Amma garuu iseen nu tajaajilti ani dhukkubsataadha miilli na cabee jira danda'ee hin deemu waanuma xixinnoo asuma cortee amma ittiin jiraachaa jirra haala wanta ittiin jiraachaa jiru hin qabnu. Qabeenyi keenya achitti deebi'uudhaaf immoo naannoon keenya baay'ee jeeqamee diigamee jira waan ta'eef achitti deebi'uudhaaf baay'ee nu rakkisa. Sodaas qabna maaliif isumanii amma miidiyaadhaan haasofne kana yoo bor immoo kan nurratti haasoftanii akkamittiin haasoftanii jedhanii nu miidhuu danda'u waan ta'eef gara biyya sanaatti deebi'uun baay'ee nu sodaachisa. Deebi'ees immoo warrumti hoogganaanii raayyaa ittisa biyyaa kuni warri bushaa jiran kuni warra afaan biraa haasa'uudha waan ta'eef du'uu keenyatti ajjechaa kanatti gara jabinaan nurratti raawwatan. Maaliif utuu xinnoo Oromootu hoogganaadha yoo utuu ta'eera ta'e xinnoo garaa nuu laafa. Maaliif kanaasoo inni kololeerri suni Tigreedha afaan Tigireenyaa haasa'aa afaan Amaarinyaan haasa'aa inni oraalee oofu sun afaan Amaarinyaa haasa'aa kan keessaa haasa'u nama 2 duwwaadha Orominyaa. Kana haala namni 3 afaan Amaariffaa Tigireenyaa haasa'u. Kan hoogganaan immoo isaan kan nu miidhe isaan jechuudha. Hospitaalattis immoo kan cakkanee akka mucaa koo biraa hafu kan na godhe warruma hoogganaa Oromoon taanedha. Kan nuti miidhaa fidu jechuudha. Kanarratti mootummaan illee ilaalee hooggantoota kana utuu gamaggamee gaariidhaan jedhan gara jabinaan kan namarratti raawwatu lammii isaanii waan hin taaneef gara jabinaan kan namarratti raawwatu warra lammii keenya hin taane kanaadha. Utuu xiinxalee ilaalee gaariidha jedhee yaa. Maqaan kee eenyudha? Kakuu? Kakuu. Mee kakuu egaa akkuma maalla wanti kun maaltu si rukute? Wayyaanee. Isaantu si rukute? Osoo gara kam deemtanii? Gara Naqamtee kana. Gara achi deemaa turtanii? Nan rukutinaan jenneeni? Jedhee. Osoo boossoo osoo iyyituudha kan si rukutan? Maaltu sitti dhaga'ame gaafa isaan akkas godhan? Abbaa kee gaafa si biratti rukutanii? Rukutinaa itteetta? Isaan didanii? Iyyaa turte? Maal jettee? Abbaa koo najjeesiinaa? Akkas jettee? Oomaasiin hin jenne isaan? Rukuchaama turanii? Inuma rukutan xiyyiitii baay'eedha. Inuma rukutan xiyyiitii baay'ee. Inuma dhaanii achumaantu shufeerii fi raddaatiin wal bukkee mataanii jiru. Tokko akka keenya tokko birrii kaffalee makee taa'ee inni simbee nuyi fi baabbaa makoo siifoo argatanii achumaan ta'anii achumaan shanee minii fideedhan shanee minii ati fidoonee jedhanii. Jaarota akkas jedhaa?
Yeroo miilli kee rukutamu kanatti nan dhayinaa miilli koo akkas ta'eera jettee taani. Ee. Nannayina abbee goona jeesinaa. Gara fuulduraatti gaafa barumsa kee xumurtee jettu. Narsiingiin ta'a. Dooktarii jechuu keedha? Narsiingii. Tolee mee dursa maqaa kee naaf himi. Haakee fi qaadoon jedhama. Kakuudhaa fi daa'ima kakuuf maalitti oolta? Adda addaa. Yeroo inni rukutame sana si'ii jedhan kan jalqaba fuudhe. Eeyyee sirriidha. Fideesti kenna. Waraannis duukaa jiru abbaan ambulaansiitu manatti fide. Maal jedhan yeroo fidaneesti kennanii makiinaatu kufee moo rakkoo biraatu jira moo maal siin jedhan? Hattoota turoo reebee isaan booddee lubbuu obboloota keetiin ubbaasee naan jedhan. Hattoota reebeedhanii. Isaan booddee ani reebichadhaan se'een. Kazaa gaafa mana qorichaatti geessee jedhu abbaa isaanii hattootuma naan jedhanii makiinaarraa nima sokkaniin. Kazaa gaafa isaan sokkanii jedhanii ani gaafan takka turee jedhu abbaan ambulaansii deebi'ee dhufee waraana turkute waan ta'eef yaalchisi sirriitti naan jedheen. Isaan booddee gaafa ilaalu miilli isaan jiru ture. Innaan gaafa iddoo gadi. Achumatti irraa cite miilli? Ayi hospitaala rifeeraalii gaafa barreessamuufi. Dhiigatu garmalee. Eeyyee nuyi kan iddaa sirrii hin qabnu waan ta'eef mucaan kun du'uu danda'a. Amma dafii deemsisinaan jennaani birrii lilliqeeffadheen ofii kootiif fudhee ka'een. Isaan booddee asitti finnee yeroo sana isaatii ammanaa gidduutti du'uu waan danda'uuf amma dafaatii kuchisiisaa nuun jedhaniin. Isaan booddee maatiitti dawwallee maatiin dhufanii yeroo sanatti cite. Malee isaanii kan isaan jedhan hattuutu daandii irratti maaliin rukutanidha rasaasaa immoo? Ayi hattuutu rukutee nuun naan jedhanii reeban natti fakkaata akka isaan jedhaniitti yaada kootitti reebamee se'een fuudhee ani. Malee isaanii ani barreen tureen innaan abbaan ambulaansii deebi'ee dhufee lakki hattuu miti waraanatu rukutee garuu yaalchisi sirriitti naan jedhee innaan fuudhee yaalchisee. Tole galatoomii guddaas galateeffanna. Tole mee atillee as manuma kanattan si argadhee jira maatiidha moo achuma gidaamii irraa dhufteeti? Ani Tasfaayee fi Qaadoo wajjin maatiidha. Harmeensaa fi abbaayee qofaan walii wajjin guddatanii ollaadhani. Maatii ma jedhamna. Ta'ii irratti ta'e kana gaafa dhageesse maaltu dhaga'e? Ani Finfinneen jira. Gaafan dhaga'e baay'een gaddee. Mucaa kana waggaa dheeraa booddee argatanii nuyi kiristiyaanaa kakuudhaan argatan. Mucaa kana baay'ee jaallatu, nus baay'ee jaallanna. Kan isaanii duwwaa miti. Kanuma biyyaati gurbaan. Kanaaf baay'ee gaddinee maal godhu reegaa falan qabu. Godhan hin jiru jechuudha. Kanaaf mana qorichaattis dhaqee ilaaleera. Edda isaan dhufanis waan isaan barbaachisu tokko tokko yaada kennuufiidhaan akka isaan obsan gochuudhaan wanti kun kan ta'aa jiru Oromoon hamma bilisoomutti rakkoolee kan akka of keessaa qabu. Hamma Oromoon of danda'ee walabummaa isaa labsatee sabaaf sablammoota biyya kanaa wajjin nagaadhaan daangaa isaa kabachiifatee jiraatutti kun akka ta'u beekamaadhuma. Amma namoonni gariin Oromoon kun bilisoomeera. Sichituu homaa hin barbaadu jedhee kan waan hundumaa xumuree galee jira. Kaan immoo kunoo akkasii Gujii naannoo Gujii kana yoo quba qabdatee akkanuma ajjechaa fi hidhaan dararaan guddaan irra gahaa jira. Lixa Oromiyaattis akkanuma. Ati akka keetti maal jettama? Bilisoomneerra inni jedhu kuni akkamitti akka isaan akkas jedhan inni Finfinnee garuu waa tokko nurraa ka'eera wanti akka golgaa wayii tokko qabsoofneef irraa kaafneerra waan akka golgaa wayii sunis humna wayyaaneen biyya Itoophiyaa kana keessa diriirsee darbee Sudaanii, Sumaalee, Keeniyaa ollaa jiru kana keessa diriirsee ittiin keenya galaana irratti Liibiyaatti barahaa keessatti dararaa ture ofirraa cabsineerra. Sun bilisummaa guutuu miti sun. Of bilisummaa guutuu miti. Bilisummaa guutuu jechuun akka uummata Tigraayidha. Waggaa 17 caakkaa turanii caakkaadhaa ba'anii gaafa biyya kana qabatan uummata isaanii miliyoonii 5 biyya kanarra raabsanii hojii hojjetan. Biyya kanarra raabsanii mirga guutuu qabaatanii socho'an. Waan isaan jedhantu ta'a. Bilisummaa jechuun ambaagananummaadhaaf hanna bade malee bilisummaa jechuun akka kan isaanii sana ture. Waan barbaadan godhu mirga qabu hin daldalu hin socho'u namni isaan gaafatu hin jiru. Garuu kan isaanii maal badee adeemsa namoonni isaan hoogganan deemaniin hannatti jijjiirame.
dirree xiyyaaraa tuun qabaatiin xiyyaara hatu wadaba tuun qabaatiin markaba hatu gara sana dhaqe malee biyya keessatti immoo tarkaanfii fudhadhu duwwaa ta'e. Amma haasaa kee illee addaan kutuu natti hin ta'iniiti. Warreen humti akkana xiyyaara hatanuu warreen akka doonii hatanii waan fedhe godhanii akkas kunoo qabsaa'ota keenya kanneen akka kaffaaloo fa'aa kana miila irraa kukkutaniyyuu haga ammaatti gara qaama seeraatti dhiyaatanii hin gaafatamne hin himatamne garuu isa kanaatiif jijjiirama jedhamee haasa'amaa jiru kana wal bira gaafa qabdaati akka Oromoo tokkootti maal jetta? Jijjiiramichatu kan dhufe qabsoo uummanni Oromoodhaa waggaa dheeraa qabsaa'e booddee uummanni Amaaraadhaatti makame. Sana booda Oroo Amaaraa waan jedhutu mogga'e. Achirraan wayyaaniin humna dhabanii gaafa humna dhabanii jedhan gadi taa'amee yaadigiin mari'atee jijjiirama finnaa. Qabsoo keenya fulla'ee silaa itti qabbaneeffannee itti boqonnee nuyi jiraachuu dandeenyutu nu jalaa xalafan. Eenyutu? Yaadigiin. Numti jijjiiramneerraa waan isin jettan kun sirriidha isinii wajjiniin taanaa wajjiniin deemnaa nuun jedhan. Achumaan dadhabneerra waan ta'eef namoonni keenya baay'een haa ta'uu jedhan itti walii galan. Maqaa jijjiiramaatiin gadi ba'an isaanuma garuu malee nama biraa miti. Maatiima sana jechuudha manuma sana adeemsuma sana. Manichi hin diigamne. Hin diigamne tarsiimoodhuma sana. Kanaafuu manni suni mana isaa irratti tarkaanfii hanga fudhatu qaba. Hanga tamma jette kan ammoo naqu. Hin faalleessa kaa. Fakkeenyaaf wayyaaniin gaafa biyya kana seene dargii guutumaan guututti dhabamsiise. Maaliif imaammata haaraa qabatee dhufe waan ta'eef. Inni kun garuu achuma keessaa jijjiiraman gatii ta'eef isaanumatu iddoo wal geeddare gatii ta'eef sodaa qabsoo Oromoo irraa qabaniifitu warri wayyaaneedha, warri TPLFidha, OPDO fuuldura baasan. Akka namni amanee fudhatee bilisoomneera namoonni tokko tokko ariifatanii jedhaniif immoo namoota manadhaa jiran baasaniiru. Kabajamaa Dr. Lammaan hojii hojjeteera. Nama tokko duwwaadha garuu. Achiin booda Dr. Abiyyi Faan Umar Hussein faatti dabalamaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa faatti dabalamaniiru. Hojii hojjechuun isaanii irra jiraate bara obbo Dr. Lammaa Magarsaadhaa biiroo pirezidaantii Oromiyaa irra turani lafa Oromoodhaa harka nama dhuunfaa jiru deebisaniiru. Qeerroon Oromoo asirratti ijaarama jedhanii dubbataniiru. Karaa isaan jalqaban sana utuu deemamee hamma dhumaatti deemameera ta'e bilisummaan dhufeera dhufaatti jira nu bira gaheera jechuun dandeenya turre. Garuu gidduutti maaltu dhufe? OPDO Oromoo bulchuurraa Itoophiyaa bulchuutti darbe. Gaafa Itoophiyaa bulchuutti darbu akka sila deemanitti deemuun isaanitti ulfaate. Sun qulqulleessin. Jijjiiramni amma an ifatti waa'ee isaa haasofnu kun Finfinneedhaa ka'ee Buraayyuun dhufne. Bulchiisa magaalaa Buraayyuun dhufne. Bishooftuun nanne. Adaamaan nanne. Mojoon nanne. Galaaniin hin nanne. Sabbataan nanne. Sulultaan nanne. Laga Xaafoo Laga Daadhiin nanne. Bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa qofatu of jijjiire. Achi keessayyuu rakkinni jira. Achuma keessayyuu rakkinni jira. Rakkina jiru sana qabatee achumatti inni garuu of jijjiireera. Asin tarkaanfanne garuu miillan dheereffanne yoo gadi dhufe maal ta'a? Yoo laga ga'e maal ta'a? Isa isaantu beeka waan dhiisaniif isaantu beeka. Kanaafuu bilisoomneerra inni jedhu sun anaaf naan galle utuu bilisoomneerra ta'e Oromoo irratti kumaandi poostiin maal absa mare? Utuu bilisoomneerra ta'e hamma ammaatti Oromoon mana hidhaamaa seenare. Utuu bilisoomneerra ta'e maqaa Oromummaatiin mucaa waggaa 5 fi 7 miilli maarraa cita. Dhaabanii gaafachuun hin danda'amu? Hin danda'ama. Maaliif warri sun warra meeshaa baatee jiru warra abidda tufuu danda'u uummanni immoo harka duwwaa deemaa jira gaafachuu. Oromoon eenyuuf na jajama? Tun harka duwwaa ta'e iyyuu na jajamaaf Oromoon. Aadaa qaba Oromoon. Seenaa qaba. Adeemsa qaba Oromoon. Sana keessaa yoo baate muusiin jedha. Sirrii mitiisiin jedha. Sammuudhuma keenya keessa jira. Impaayera biyya kanaa keessa aadaa isaatiif seenaa isaatiin kabajamee sirna diimokiraasii addunyaadhaaf laatee kan ofii isaatii Habashaadhaan garboomee seenaa isaa dhabe kan akka Oromoodhaan jiru. Malee Oromoon seenaa qaba. Aadaa qaba.
Kanaafuu bilisummaan jedhamu kun warri bilisoomne irra jedhan iyyuu amma jechaan jiran. Waanumani si gaafachuu barbaadu tokkotu naa dhufte egaa si'a tokko fuula sooshaal miidiyaa irrattis foddaa televezyiiniinis karaa hundumaa waa'een bilisummaa fi garbummaa kun wal jalaa makate namoota hedduu jala akkuma atuu jette waan ta'e tokko waan ka'ee jira hidhamtoota siyaasaa hiikuun amma yoo ilaalte immoo waanuma bakka wal jijjiire wayii fakkaata kanneen akka koloneel gammachuu fa'aa kanneen akka amaanuel beekataa fa'aa qeerroowwan adda addaa boonsaayil fa'aa warrootuma dhalootuma kaleessa qilintoo fi maayikalaawwii turetu deebisee immoo itti seenaa jira isuma kanayyuu nama jalaa wal rukutee jira kaniif waan amma kaniin si gaafadhu Oromoon jalqaba sirnicha morme akkati jechaa jirtutti sirna sanatu dantaa Oromoo kana hin fayyadu Oromoo kanaaf hin dhaabbanne jennee turre amma namoonni keenya kun waan gaafachaa jiranii fi sirna kaleessa ture kan deebisee jijjiirameera jedhanii amantaa irratti gatuun kun dogoggora moo sirrii turan jettee yaadda? Dogoggora guddaadha. Maaliif jedhee gaafadhu? Utuu waliin galintu qeerroon Oromoo qaxxalee dhaabbate isin dura buunee isin geggeessinaa jedhanii beekamtee nu laannaan waliigaltee tokko malee. Waan irratti waliigallee tokko hin qabnu gaafa sana. Maalan sii godhaa tokko lamaan tartiibaan hin teenye beektoti keenyas kan hin goone ariitii ta'e. Ariitii immoo wanti godhee naannoo Oromiyaa bulchuurra Itoophiyaa bulchuun gaafa nurka dhufutu burjaajoofne. Gaafa sana burjaajoofne. Nuni ammaan booda ijoollee abbaa gadaa bulcha kan jedhu qabanneetu dhiifne. Malee mana hidhaa yoo ta'e anis hidhamaan ture. Marsaa 14 hidhameen bara wayyaanee keessa. Jijjiirama kana booda immoo marsaa tokko ni hidhame. Kan abidda godhee na gubaa jiru isan marsaa booddee na hidhame kanan na gubaa jira. Maaliif ennaa jettee jijjiirama jenneerraa namoota nuyi itti amannutu taa'ee jira. Imaammata barbaannu biyya kana keessatti karaa sirrii ta'een mirga sabaaf sablammiidhaa kabachiisaa diriirsine jechaa irraa. Kana keessatti gaafa annamni kaleessa waggaa 27tti marsaa 15 mana hidhaa seenee qabeenya kootti dhabee yeroo kootti dhabee marsaa 15 gaafa galu dhufanii na fuudhanii maatiin koo sababii kootiin yaaddoo meeqa keessa turanii yeroo itti aara galfataniif yeroo itti boqotan kanatti ani deebi'ee mana dhaquun jijjiiramichi jiraachuu dhibuu isaa kanumaan malee maal ittiin madaallu maal qabna. Amma fudhadhu laalimeeti. Oromoon Oromoo ta'uu isaa qofatu akkuma waggaa 50 dura 40 dura ture amma deebi'ee akka ta'aa jira. Sa'aatii ammaa kana immoo namni waa'ee bilisummaa haasa'aa amma sirna nafxanyaati kan uummata Oromoodhaa lafa isaa harkaa fuudhee qabeenya isaa harkaa fuudhee ofii isaatii duroomaa ture. Sirna nafxanyaati kan ijoolleen Oromoodhaa mana barumsaa akka hin seenne godhe. Ati har'a bilisoomeera jettee dubbatta taanaan Taaddasaa Birruudhaa sin taajjabu yoo ka'e dhufe. Si taajjaba. Ilemoo Qilxuu sin taajjabu. Baaroo Sumtaa sin taajjabu. Hayilee Fidaa sin taajjabu. Nadhii Gammadaa sin taajjabu. Bilisummaan jedhamu kanaaf wareegamanii jarri kun. Kanaaf lubbuu isaanii dhabanii kanaaf dararamanii. Laggasee Wagii nun taajjabu. Laggasee Wagii aanaa godina Qellemmoo Laggaa keessa socho'aa ture. Dhiyaa kanarra socho'aa ture. Laggasee Wagii guyyaa tokko haga ani akaakayyuun kos abaabayyuun kos Wallaggaa jiraatu. Haga an dhaladhee Wallaggaa turetti Laggasee Wagii qotee bulaa tokko miidhee daldalaa tokko miidhee nama tokko miidhee hin dhageenyeen gurra kootiin. Imaammata isaa qofa barsiifatarraa kanaaf. Dhumarratti garuu ajjechaa sukkanneessaa sanuu kan reeffa isaallee fuudhaniitu foddaa televezyiiniidhaan as dhiyeessanii itti sirbaa turan sun waan seenaa. Isa kana kaafta taanaani akka aanaa gidaamitti dhaladhee achumatti guddadhee achin ture yeroo sana ani nama mormaa turedha. Birrii walitti buusanii mana barumsaa iskuulii biiftuu gidaamii jedhamutti sangaa qalanii Laggasee Wagii waan du'eef nyaata affeerraa nyaatan na baay'een. Maalirraa dhufe kun yoo jette Oromoon nama isaaf dubbatu imaammata seera qabeessa qabatee isaaf adeemu tokkoo fi yaada inni qabu harkaaf sheleessuuf hojjetame. Miseensi OPDO aanaa gidaamii keessa jiru uummata aanaa gidaamii guutuu bakka hin bu'u. Garuu foddaa televezyiiniitti kan naqu kan isaaniiti. Reediyootti kan ba'u kan isaaniiti. Yaada kan kee ati qabattee moo wajjin miicamta. Yoo as baafatte moo mana seenta.
Oromoodhaa fi namoonni yaada gaarii qaban dhugaa qabatamaa sirna gaarii lafa kanarra diriirsuu barbaadan baay'een isaanii gara televizyiiniitti hin ba'an. Hin qaban carraasaas. Ani mee dhiifama naa godhi malee. Oromoon beekaa, Gadaan beekaa, Maccaaf Tuulamaan beekaa, Adda Bilisummaa Oromoon beekaa, OPDO'n beekaa, KFO'n beeka. Garuu an miseensa jara kanaa keessaa tokko keessaan qabu. Marsaa 15 maqaa baa'uutiin jedhame. Ani garuu waltajjii mootummaan waamu irrattan dhaqee marsaa 15ffaallee adduma bilisummaa Oromoodha jedhanii ati adda bilisummaa Oromooti ati ABO'dha naan jedhu maaliif shororkeessaadha waan ta'eef na hidhuu gatii barbaadan qofaa fi an Oromoo ta'een gaafadha an Oromoo ta'een itti haasa'a kan inni haasa'u uumama darakii isaan naa qopheessan irratti waltajjii irratti. Adda bilisummaa Oromoo kana mootummaatu kottaa galaa karaa nagaa qabsaa jedhee as waajjira gullalleeti kan inni jiru. Addi bilisummaa Oromoo eegga karaa nagaan qabsaa jedhee mootummaa kana wajjin nagaa buusee araaraa ta'ee mallatteessee dhufeeti. Namni ati ABO'dha ati adda bilisummaa Oromoodha jedhanii hidhuuni yooma see tokko tokko dubbatame illee soba jedha namoonni baay'een atu amma kun ragaan monaa ba'aa jiru. Waan isaa qeerroon Oromoo gaafa qabsoo jalqabu adda bilisummaa Oromoo kana warra OPDO ta'an fudhachiisuudhaaf hojjechaa ture. Yaadattoota chaartirarraa gaafa bahe addi bilisummaa Oromoo akka impaayera Itoophiyaatti akka Afrikaatti akka addunyaatti wayyaaneedhaan namni jalqaba ati sirrii miti jedhee waggaa 27 ture. Barcuma dhiisee deemee adda bilisummaa Oromooti. Waan inni dhiisee deemeef waan Oromoodhaaf ta'utu hin taaneedha waan biraan qabu. Aangoo isaan malu hin arganne wanti amma deemaa jiru kuni Oromoodhaaf hin ta'uun fayyadu jedhee namni jalqaba morme isaadha. Kanaafitu gaafa ati mormitu isatti si maxxansu. Si dhiisanii. Kaayyoo addi bilisummaa Oromoo qabdutu sochoostaa siin jedhu. Uummanni Oromoo immoo waan Oromoof ta'u gaafa jedhu ka'ee wajjin waan hiriireeffatu. Waan hiriiree fi sana keessa si galchu jechuudha. Inni barcuma dhiisee deemee siin jedhu. Gaafa jedhan jechuudha waggoota 27 keessatti. Bara 2006 yaadadha nama dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoodhaa bulchutu hiriira nagaa geggeessinee maaster pilaanii morminee buraayyuun kan keenya Finfinneen kan keenya galaan kan keenya sabbataan kan keenya jennee galle namni 74 akkas Ambootti wareegaman. Namni dhaaba kana hoogganu immoo Aanaa Gidaamiiti dhaloota isaanii. Achirra geggeessuu dhufan gaaffii tokkoon gaafadhee ture. Ilaa kun warra simbukkee ta'an kanatti naa himaayi. An Oromoo ta'ee tan gaaffii gaafadha. Miseensummaa koo waldaa makkaana Yesuusii malee nama laadhiif hin qabu amma ammaatti. Garuu jarri kuni waanuma isaan madirakii irraa dhiyeessan yeroo ani gaaffii gaafadhu ati ABO'dha ilaalcha ABO qabda naan jedhu maaloo narraa dhoowwaayii isin gubbaadhaa dhufta waan ta'eefiin jedheen. Akkas jedhanii naa deebisan. Isaan akkasiin hin jenne ilaalcha ati qabduu fi yaada ati qabdutu sana si taasisaa. Waan ati deemsistutu sana si taasisaa jedhan. Eega ta'e yoo gaayii anoo nama sirriidha jedheen of fudhadhaa waan an gaafachaa jirus kunis waan sirriidha akkas taanaan ABO'n sirriidha kaan jedheen. Gara xumuraa irratti dhufee jira. Dhumarratti dhaamsa walii garaa dhaamsa yoo qabaatte cabsa. Toomaa isiniin jedha. Hamma ammaatti kan miidiyaan dhufee nu gaafate kan keessanii fi OMN'dha. Kanarratti baay'ee galatoomaa. Sagalee keenya kana uummata waan dhageessistaniif miidhaan nurra ga'e kanaas gurra uummataas gurra mootummaas waan buuftaniif galatoomaa.